Waan tokko akkasii yaaddan nan barbaada. Akkuma beekamu Yesus Kristos nuuf du'eera. Kan inni du'e waggaa 2000 yoo ta'e iyyuu yeroo hundumaatti Yesus Kristos yaadachuutu nurra jiraata. Isanni nuuf dhiphate, isanni nuuf jecha waraaname, isanni nuuf jecha hadhaa dhuge, isanni nuuf jecha ofii du'ee du'a keenya baatee nuuf jireenya kenne. Du'uu Yesus Kristos jireenya akka arganne hin dagatinaa. Yoomiyyuu taanaan fayyina isa nuuf kenname kana. Isa karaa Kristos Yesus Kristosiin arganne kana akka isin hin daganne nan barbaada. Yeroo sagalee Waaqayyoo itti hin qabaannaa namootaaf qooduu hin dagatinaa karaa peejii korra isa jiru jechuudha. Kallattiinumaan faarfannaa kana yaadachaa gara sagalee Waaqayyootti hin darbina. Yeroo sagalee Waaqayyoo kadhannaa waan qabaannu isa kana hin dagatinaa. Amma kallattiinumaan faarfannaa kana isin affeeraatii wajjin turraa. Booddanyoota keessan, hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa isin hin jedha. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Bakkiyyuma jirtanitti teessanii iddoma jirtanitti sagalee Waaqayyoo kan akka wajjin qoddannu hin dagatinaa.
Hallelujah. Dhugaadha abbaa. Galanni abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Waaqayyo inni carraa kana nuu kenne maqaan isaa ulfaatu. Carraa guddaa waaqayyo anaaf siniif kennee jira. Carraa kanatti fayyadamuun immoo kan ofii keenyaati jechuudha. Gooftaan carraa gaarii anaaf siniif kenneera. Otoo Yesuus Kiristoos hin duune ta'e carraa nuyi jireenya argachuun keenya dhibbaan. Yesuus Kiristoos kan inni du'e nama hundumaaf, musliimaa haa ta'u, ortodoksii haa ta'u, waaqeffataa haa ta'u, amantii kam keessa iyyuu kan jirtan, Yesuus Kiristoos nama hundumaaf otoo gargar hin qoodin, qomoom sanyiin otoo gargar hin qoodin nama hundumaaf akka du'e macaafni qulqulluun hin dubbataa jechuudha. Du'uu isaatiin immoo jireenya arganne, ifa arganne, du'a Kiristoosiin nutti tole malee otoo Yesuus Kiristoos waggaa 2000 dura nuuf hin duune ta'e birmadummaatti jiraachuun akkatti jiraachuun soba jechuudha. Kallattiidhumaan macaafa qulqulluu keessaa Filiphos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irraa kaasee isiniin dubbisa. Naabusaan na caqasaa. Akka'edha. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqummaatiin utuu jiru ulfina waaqummaa isaa abbaa isaa wajjin wal qixxeessu wanta qabatanii itti hafan hin lakkoofne. Inni ulfina sanaa gadi dhiisee akka waan tokko hin gallee akka waan tokkotti hin gallee of godhee bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaattii namummaatiin hin dhalate. Waan hundumaas nama ta'ee argame. Inni gadi of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irraa caalchisee gadi ol isa hin qabe. Maqaa isaa maqaa kam irra caalu kenneefi kanaafis
warri bantii waaqaa keessa jiran warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeeffatanii akka sagadan hin godhe. Har'an hundinus ulfina Waaqayyo Abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru jedha. Egaa ilaalla, walumaan ilaalla. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kutaa kanatti yoo ilaaltanii Yesuus Kiristoos ulfina abbaa isaatiin wal qixxeessu sana dhiisee gadi bu'e. Gadi of deebisee gadi bu'e. Ofii isaa dhiise, ulfina isaa dhiise. Otoo ulfina waaqayyummaa qabu, otoo guddina qabu, otoo aangoo qabu, aangoo sana dhiisee tuutu gadi bu'e. Eenyuuf? Dhalootaaf, anaabsii ol kaasuudhaaf jedheetu, anaabsiin fannisuudhaaf jedhee, anaabsiin fannoon oolchuudhaaf, fannoon irraa ciruudhaaf, ol luqabuudhaaf jedheetutu gadi bu'e. Gadi bu'uunsaa jireenya kennuudhaaf malee, nuun ol qabuudhaaf malee, jireenyatti nu hambisuudhaaf malee nu balleessuu hin turre. Mee waan tokko akkasiin galuu barbaada. Macaafni qulqulluun warri gadi jedhanii isaan ol qabamuuf jiru. Warri akkatti of qaban immoo ol of qaban immoo isaan salphachuudhaaf akka jiran macaafni qulqulluun hin dubbata. Isa kanarraa bar waaqa ta'ee otoo jiru, guddaa ta'ee otoo jiru, otoo aangoo qabeessa ta'ee jiruuti akka waan tokkotti hin galletti of godhee gadi bu'e. Ilaamee boloo tokko inni gadi bu'uusaatiin ani ibsin immoo jireenya arganne. Inni gadi bu'uusaatiiniti nu salphina oolle. Inni gadi bu'uusaatiiniti gara jireenyaatti waamamne. Macaafni qulqulluun akka dubbatutti Yohaannis boqonnaa tokko dubbistan sagalichi ture jedha. Sagalichi inni immoo waaqa tureedha. Waaqa ture. Durumayyuu ture. Inni waaqa ture. Turuusaa duwwaayyuu immoo miti. Hin dhalate. Lafattis hin dhalate. Dhalachuusaa duwwaa miti. Erga dhalatee booddee ulfina isaa hundumaa dhiiseetti kan inni gadi dhufee jechuudha. Egaa isin garaa Kiristoos qabu qabaadhaa. Kiristoos garaa akkamii qaba yoo jettan, garaa namaaf gaddu, garaa of deebisu, garaa namaaf ta'u, garaa ulfina isaa dhiisee dhaloota fayyisuu qaba ture Kiristoos. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Yesuus Kiristoos isa kana duwwaa otoo hin taane nama ta'e akka namaatti foon uffatee otoo cubbuun qabaatiin foon namummaa kana uffatee cubbamaa ta'eeti kan inni akka namaatti lafarratti gadi dhufu. Cubbamaa ta'eeti. Cubbuu kootiif cubbuu keetiif cubbamaa ta'eeti. Ibroota irraa maal jedha? Inni cubbutu irraa dhabame malee akka keenya kan qorame Yesuus Kiristoos hin qabna. Akka keetti kan qorame akkuma namaa tokkotti kan qorameeti yakka hin qabu malee. Yakka hin qabu malee irraa du'e. Ilaala yakkatu irraa dhabame malee akkuma keenya ture. Meegaa gar tokkotti isinii dhufa. Gara dubbii kanatti, gara dubbii ijoo kanatti gaafa isinii dhufu yakkatu irraa dhabame malee. Cubbutu irraa dhabame malee. Haleluuyaa. Inni namuma akka keenyaati. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 yoo ilaaltan, 13 12 ilaaltanii bartoota wajjin isa duraati bartoota baay'ee wajjin akka ture. Boqonnaa 6 kaatanii yoo ilaaltan, boqonnaa 6 irratti bartoonni Yesuus Kiristoos iddoon itti biddeen nama laate namoota 5,000 iddoon nyaachisetti hin argitu. Bartoonni Yesuus warri jalqaba 72 turan. Garuu erga biddeen nyaatanii booddee namoota baay'eetu duukaa bu'e. Isaan booddee Yesuus Kiristoos maal jedhe? Ani biddeen isa waaqarraa bu'eedha. Biddeen isa waaqarraa bu'e jennaan namoota baay'eetu biraa deebi'e. Bartoonni 60 oliyyuu yeroo sanatti biraa deebi'aniitu bartoota 12tu biratti hafee jennaan Phexros fa'iin akkasittiin jedhe Yesuus. Isin iyyuu deebi'uu barbaannaan deebi'aa ittiin jedhe warra 12tiin iyyuu. Phexros akka jedhe atoo biddeen isa jireenyaati isa lubbuuf nama fayyisudha.
Si jireenya namaa kennuudha eessatti deebinaa jedheen Phexros. Akkasittiin jedhe. Sin hundumtiyyuu bartoota koo ta'uu hin dandeessan tokko sin keessa seexanatti hin jedhe. Iddoo kana keessatti waan guddaa argina. Kan inni ittiin jedhu Yihuudaan. Fakkeenya kana kan inni gooftaan Yesuus Kiristoos dubbachuu barbaaduuti Yihuudaan. Maali hojjettan Macaafni Qulqulluun biddeen koo nyaatee narratti miilla isaa ol fudhateedha. Macaafni Qulqulluun. Yeroo tokko tokko nama nu jaallannutu nama amanatutu dabarsee si kenna. Ati gargaartee ati nama goote karaa itti agarsiisteetu dabarsee si kenna. Nama ka. Dabarsee tomaatti si kenna duwatti si kenna. Yesuusiin kan dabarsee kenne seexana sitti hin fakkaatin. Yookiin warra biraa sitti hin fakkaatin. Azaabota sitti hin fakkaatin. Kan dabarsee kenne Yihuudaan. Isuma harka Yesuus irraa nyaatu harka Yesuus irraa baratutu dabarsee kenna. Yesuusis kana beeka ture. Yesuus kana beeka ture. Waan qajeelaadhaaf qajeelaa hojjettee yoo jibbamtes yoo dabarfamtee kennatamtes hin gaddin. Gadduu sirra hin jiraatu. Maaliif yoo jettee karaadhuma kiristaanummaatu karaa mo'ichaatu akkas. Yoo dabarsee si kennayyuu deebi'ee dhiifama si gaafachuudhaaf deebi'ee karaa kee jireenya argachuudhaaf akka jiru wallali. Ati garuu hamaan godhin. Waan namni si miidheef miidhuu sirra hin jiraatu. Waan namni si miidheefiti waa hamaa kee ijaa ba'uu sirra hin jiraatu. Egaatti fufan Yesuus Kiristoos akkasittiin jedha ture. Bartoota warri duukaa bu'an warri duukaa bu'anii araddaa isaanii gatanii waan baay'ee gatanii maatii isaanii gatanii duukaa bu'an. Gaafataniirus akka nam tokkotti Yesuusiin. Nuno waan hundumaa dhiifnesi duukaa buunee irratti hin jedhan Phexros fa'a. Maaltu nu ta'a jennaan Yesuus akkas jedhe. Lafarratti dachaa dhibba waaqarratti dachaa dhibba argattu ittiin jedhe. Haleluuyaa. Kan keemee kan warri Yesuus Kiristoosiin amananii jireenyi isaanii lama duwwaa irratti miti abbooko. As duwwaa irratti waan aduu gadi duwwaa irratti osoo hin taane waan waaqarraallee qaba of keessa. Olaadhaa laboossi qamamama. Ol gubbarras iddoo akka qabnu. Galarraarras mana akka qabnu. Qabeenya akka qabnu. Macaafni Qulqulluun nutti dubbata. Kana qabdu ittiin jedhee jajjabeessa ture. Gaaf kan immoo Yohaannisuma kana 13:14 yoo dubbiftan maal jedha? Annan du'a garuu ilaalala. Du'a nan ka'a. Nan deema. Iddoo isin qopheessatonni jedhuuf argitu. Nan deema san ittiin jedhu bartoota immoo ittiin tolu. Yoon deeme isinii wayyaa'e. Hojii hojjechuudhaaf hojii aangoo hojjechuudhaaf itti yoon deeme isinii wayya ittiin jedha ture gooftaan Yesuus Kiristoos. Isaan hin barbaadanii garuu. Deemuusaa iyyuu immoo duwwaa miti. Nan du'a ittiin jedha ture. Nan du'a. Haleluuyaa. Nan du'a ergan du'a ka'e booddee immoo deebi'ee tan dhaqeetti ilala. Hojii hojjettu hojii aangoo akka hojjechuu dandeessanitti jedheetu isaanitti hima ture. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. 17 yoo dubbistan Yohaannis. Yeroonni dhiphina keessa gale. Yeroonni itti dhiphina cimaa keessa gale argitu. Abbaa koo xoofoon kun yoo fedha kee ta'e narraa darbu ittiin jedhu. Garuu hin danda'amne. Yeroo sanatti ani si faanaan du'a. Ani si wajjinan jira. Yeroo itti jedhudha Phexros. Yeroo inni itti akka jedhu gooftaan akkasittiin jedhe. Phexros jedheen isa akkamma jettu kana miti jedheen. Otoo handaaqqoon inni iyyin iyyuu nagaluudhaaf jirta ittiin jedhe. Nagaluudhaaf jirta. Siyaasni nagaluudhaaf jirta. Yeroo Yesuus Kiristoos itti kennamutu geega. Yeroo Yesuus itti kenname Phexrosiiniti xomboree abidda tokko qaamatu jedha Macaafni Qulqulluun ta'anii xomboreetu maali haasaan isaa iyyuu suma fakkaata. Boree ilaala. Waanuma gaashan qabdu. Haasaan isaa iyyuu suma fakkaata isa dhaa innaan dhibbina nyame. Laggi ani miti jedheen. Annamuma tokko ittiin jedhe Phexros. Phexrosuma sagalee isa hin gadda du'a lubbuu yoo ta'e si faanaan du'a jedhuutu akka jedhe. Haleluuyaa. Lappeedhaan malee hin ta'u kiristaanummaan Yesuus wajjin jiraachuun lappeedhaan malee hin ta'u. Jamaatanii malee hin ta'u. Haleluuyaa. Onneedhaan malee hin ta'u Yesuus wajjin jiraachuun kan nama dhibu keessa.
galanni waaqayyoof haa ta'u. Liyaase kamaratu kamama. Yesuus garuu du'arraa hin deebine. Yesuus garuu abiddicharraa hin deebine. Yesuus isa jalloonni qopheessaniif irraa hin deebine. Yesuus mee harka jallootaa sanarraa hin deebine. Fannoo isaanirraa hin deebine. Yesuus har'a iyyuu taanaan warra kan isaatii rakkina bukkeen dabarsu rakkinuma keessa dabarsa. Haleluuyaa. Ulfina isa rakkina keessa darbuutu caala waan ta'eedhaaf. Si jaallata taanaan Yesuus qoromsa bukkees hin dabarsu. Bukkees hin baasu Yesuus keessa si dabarsa Waaqayyo. Maal Daani'el faakko jara sana ko abidda keessa dabarse malee Yesuus Waaqayyo ko abidda bukkeen deebifne. Bukkeen dabarse otoo hin taane keessa dabarse. Sitti cimaa jira yoo ta'e iyyuu sii bari'uudhaaf jira garuu keessuma dabarta. Haleluuyaa. Yoo ammaatee jira yoo ta'e iyyuu harka jallootaatiin sitti ammaatee jira yoo ta'e iyyuu keessuma dabarta. Haleluuyaa. Yesuusin kenname kan inni kenname akkuma jaanni qulqulluu jedhutti jimaata akka kenname jimaatuma sana qabanii hin fannisanii la hin waraananitti qoosanii hadhaa obaasanii jimaatuma sana hin du'e hin awwaalame sanbata xiqqaasa jedhamu yookiin qidaamee sanuu jedhu kana awwaala keessa oole dhagaaturra taa'e beektonni macaafa qulqulluu loogiraama 600 ol kan mazanuudha isa durra taa'e awwaalarraa eegamaa ture sanbata xiqqaa achi keessa oole qidaamee sanuu jennu jechuudha. Iddoma sana keessa oole bartoonni kan isaan beekan namoonni kan isaan beekan Yesuus du'ee hafe akkuma namaatti awwaalamee hafeera kanan booddee falli hin jiru kanan booddee waan jiru jedhanii of amansiisaniiru. Yesuus garuu irra deddeebi'ee isaanitti hafe isaanitti hima ture nan du'a garuu guyyaa sadii booddee du'a nan ka'a jedhe isaanitti himaa ture. Du'ee lafu garuu du'a nan ka'a isaaniin jechaa ture. Isaaniif garuu hin galle. Jara kanaaf garuu hin galle. Haleluuyaa. Sanbata guddaa garuu bariidhaan kan nama dhibu keessaa Yesuus Kiristoos dhagaa du'aa garagalchee ka'e. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gaafa ka'e nus duukaa kaane booko. Yesuus gaafa awwaalame nus mana awwaalamne. Inni awwaala gaafa dhiqee ka'e nus duukaa kaaneerra. Jireenyatti. Phaawulos todha isa kana. Jireenyatti duukaa kaane. Boqonnaatti duukaa kaane. Haara galbeetti duukaa baane. Haleluuyaa. Dhagaan sirra jiru galagaleera. Waanjoon sirra jiru galagaleera. Cubbuun sirra jiru sirraa tarseera karaa Yesuusiin. Sirraa cicciteera. Moofaan cubbuu sirraa cicciteera karaa Yesuusiin. Obboleessa ko obboleettii ko. Nama meeqaaf galaa jira laal? Wanti kun nama meeqaaf galaa jira laal? Karaa Yesuusiin. Maaraam maatii Yaaqoobii maaraam isheen Magdalaaniiti Salomeen faa sittoo bitaniitu yeenfa Yesuusiin sanbata guddaa bariidhaan ka'anii todha macaafni qulqulluun. Bariidhaan ka'aniitutu reenfa Yesuusiin iddoo awwaalatti dibuu dhaqan. Deemaa jiru laalaa. Deemaa otoo jiranii waan tokko haasaa turan. Nuyi sittoo akkamitti dibuu dandeenya? Eenyutu irraa nu garagalcha dhagaan sun guddaa jedhanii wallaansu waliin qabu. Haleluuyaa. Yesuus isa awwaalamee hafe hin qabnu nuyi. Isa du'a moo'ee ka'ee qabna nuyi. Yesuus isa waanjoo du'aa cabsee ka'ee qabna nuyi. Yesuus isa mee jalloota qaanessee ka'ee qabna Yesuusiin nuyi. Yesuus isa jabaa. Yesuus isa aangoo qabeessa. Yesuus isa mee jireenya addunyaa kanaaf kenne qabda. Haleluuyaa. Lora baba sekamo dotoko mala sokama. Lubbuun awwaalame jireenya awwaalameen kaa har'a galgala kana. Hin kaamma yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin. Hin kaa jireenya awwaalame maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin. Amma hin kaa mul'anni kee awwaalame.
abjuun kee awwaalame. Ameen, 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 ameen. Jireenyi kee awwaalame. Hin kaama maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin. Ola baba bashi kamo mama ratu soko baba baba. Gama dia yadan akan iddoo walichaa gama gaan dargaggeessi uffata kan fakkaatu uffata adii tokko uffatee kan dhaabbatu iddoo sanatti arganeedha macaafni qulqulluun. Isa sodaatanii naanii gama isaan ajjinan waan isaan naqan hin baree Yesuusiin barbaaddu jedheen Yesuusii isa waalame barbaaddu jennaan innoo asiin jiru innoo waalicha garagalchee ka'eera asiin jiruutti hin jedhe hinnaan hanaan malee Yesuus Kiristoos yeroo sanatti awwaalichi duwwaa ta'uu isaa argan iddoo sanatti awwaalli sun duwwaan reemfii Yesuus Kiristoos keessa hin jiru garuu haa ta'u malee Yesuus Kiristoos isaanitti mul'atee jiraadhaan itti ka'e isaan garuu amanuu hin dandeenye dursee isaanitti mul'ate maalamfatti mul'ate haleluuyaa Yesuus galgala kana yeroo kana sitti mul'atu maqaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo kana biyya isin jirtanitti Yesuus sitti mul'atu mana keetti mul'atu jireenya keetti mul'atu ilmi Waaqayyoo nana mana sitti mul'atu galgala kana yeroo kana Yesuus raada ba 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 sitti mul'atu gooftaan sitti mul'atu obboleessa ko obboleettii ko mana keetti mul'atu Yesuus mana keetti jireenya keetti mul'atu raada doko mama maseka baba isatu jireenya kenna silas isatu boqonnaa kenna silas isatu haara galfii kenna silas isatu waan hundumaa lamaaf kenna waan ta'eedha isaanitti mul'ate Galiilaan dhaqanii bartootatti dhaqee mul'ate Yesuus akka jiraatan Wangeela Maarqos boqonnaa 15 kan yoo dubbistan isa kana argitu du'aa ka'uusaa achi dhagaa du'aa garagalchee akka jireenya laatu kennuusaa achi arguu dandeessa. Mul'achuu isaan foonii mul'achuu isaan amanuu dadhabuu isaan amanuu habatan malee Yesuus Kiristoos awwaalamee namne du'aa ka'e dhagaa du'aa garagalche. Har'ayyuu Yesuus nama amanetti mul'ataas jira. Haleluuyaa. Dhufee hafuura isaatiin mul'ataa jira. Nama baay'eetti mul'ataa jira. Dhaloota isa barbaadan mul'ataa jira. Haa yaadannu obboloota ko. Du'a Yesuusiin haa yaadannu. Isanni waan cabsee ka'e haa yaadannu. Hiilaa raashee kamama. Wanti nama gammachiisu wanti addunyaan waaqeffachuun irra jiraatu. Du'a mo'ee ka'uu Yesuus Kiristoosiin ta'uu qaba ture. Nama baay'eef hin galle. Waaqeffataa dhaga'i. Amantii ortodoksii kan nunni hordoftan dhagaa musliimni dhagaa. Yesuusiin waaqeffachuutu nurra jiraata nun. Maaliif? Isatu du'a mo'ee dhagaa du'aa garagalchee ka'e jireenyaatti jiraachaa jirtu kana sii kenne waan ta'eedha. Ulfina isaa dhiisee isa ofii isaa dhiisee jireenya ofii isaa dhiiseetu siif anaaf jireenya kenne Yesuus. Bittaaman baattaman jireenya Yesuusiin arganne du'a Yesuusiin jireenya arganne boqonnaa arganne. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Lukaas boqonnaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa tokko kaatanii yoo dubbiftan Yesuus Kiristoos akka hoolaatti itti deeme qalamuudhaaf itti deeme anaabsiif jecha hin qalame. Haleluuyaa. Hin du'e du'a kenneedha. Qalameetu itti deeme akka hoolaatti itti deeme. Qalamuudhaaf harka jallootatti qalamuudhaaf
itti deemeedha macaafni. Du'atti deeme. Salphinatti deeme. Haleluuyaa. Anaaf sin oolchuudhaaf jedhee hin qalame. Isaan garuu qalamuu isaatiin jireenya arganne. Haleluuyaa. Maladoo soko baba shela. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irra jiru isin dubbiseetan gara xumuraatti finna. Akkaedha. Gooftaa warra du'anii warra jiranii ta'uudhaaf Kiristoos du'ee deebi'ee jiraatu. Irraan deebaa ishee kana. Gooftaa warra du'aniif warra jiranii ta'uudhaaf Kiristoos du'ee deebi'ee jiraate. Gooftaa warra jiranii gooftaa warra du'anii ta'uudhaaf du'ee deebi'ee jiraate. Ayyaanni qulqulluun warra jiraniifis warra du'aniifis firdiin laata'e. Isaanittis hin barata. Ni gooftaa warra du'aniif, ni gooftaa warra jiraataniif. La gooftaa warra du'anii gooftaa warra jiraniif Yesuus. Kanaaf deebi'ee ka'e. Har'a iyyuu taanaan dhaggeeffadhaa. Yesuus Kiristoos warra isatti amananiif jireenya hin laatu. Har'a iyyuu taanaan dhiigni Yesuus Kiristoos ho'aadha. Waamicha tokko isinii godha. Warri gooftaa Yesuus Kiristoos kan amanuu barbaadan inni fannoo irratti harka isaa bal'ise suni anaaf siniin obboloota ko anaaf siniin fayyisuudhaaf har'a iyyuu taanaan dhiigni Yesuus Kiristoos anaaf siniin waamaa jira. Har'a iyyuu taanaan dhiigni Yesuus Kiristoos ho'aadha. የኢየሱስ ደም ትኩስ ነው ዛሬ። harka isaa bal'isee nu waamaa jira. Jireenyatti isin waamaa jira. Kottaa isiniin jechaa jira. Gara koo kottaa isiniin jechaa jira Yesuus. Haleluuyaa. Nu waamaa jira. Kottaa jedhee nu waamaa jira. Fannoo irratti fannifamee nu waamaa jira. Inni harka isaa bal'ise sun ammayyuu walitti hin deebine. Har'a iyyuu taanaan yoo isatti amantanii hin fayyitu. Isatti yoo amanuu baattan jireenya hin qabdan. Isatti kan amanetu hin fayya jedha. በሱ ያመነ ሰው ይድናል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ኢሰት አከመንተን ሲነን ጀጀቤስ ኢሳን ጅሬኛቱ ጅራ ዋን ta'eedhaaf isaan boqonnaatu jira waan ta'eedhaaf buloota isaan Yesuusin jira waan ta'eedhaaf. Haleluuyaa. karaa Yesuusin jira jireenyi waan ta'eedhaaf. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Deebi'een isin kadhadhatu isin kadhatiin faarfannaa kana isin wal duukaa amantiidhaan wal duukaa waaqeffanna jechuudha. Haleluuyaa.
Yesus Kristos mo'aadha. Hallelujah. Yesus Kristos mo'aadha. Hallelujah. Gooftaan inni ulfina keenya ni kabaja keenya ta'e maqaan isaa ulfaatu. Yesuusin arganne obboloota. Jireenya kana Yesuusin arganne. Boqonnaa kana Yesuusin arganne. Haaragalfii kana Yesuusin arganne. Oh, hallelujah. Wanti nu ta'e kuni karaa Yesuusin ala wanti nu ta'e tokko illee jiru obboloota ko. Maala baba. Gammachuutu isinitti dhaga'amuu qaba. Boqonnaatu isinitti dhaga'amutu irra jiraata. Gammaduu qabdu. Hallelujah. Gammaduutu isin Rashika botokopu Raseka mama babaseka lado abasoko bruta mamarado sake ababrashila rados makato soko baba. He Jesus gofta litanda soko mroshika babaraso mata seka marashoka marado soko botoki ababa malara seka mana toko bade kotamana maka Jesus Kristos inama yerokan otokana yadatu Dua Yesus Kristos kana to yadattu dua kausa to yadattu mullanni kedwe abjoon kedwe haleluya kallatti kamin kan dhageessan lama miidiyaan kun itti dhagaam hundumaat maqaa Yesus Kristos haa ka'u jireenyi kee awwaalame haa ka'u lafa awwaalaati haa ka'u yeroo kana nan ajaja maqaa Yesus Kristos haa ka'u dhagaan sirra taa'e sirra haa galagalu dhagaan dhukkubaa sirra haa galagalu maqaa Yesus sirra haa galagalu Ma Yesus sirra haa galagalu yeroo kana sirra haa galagalu maqaa Yesus baana barma sirra haa galagalu amma yeroo kana bilisa baa laba jirtanitti bilisa baa biyya jirtanitti bilisa baa maqaa Yesus bilisa baa ajajeera yeroo kana bilisa baa buqullaan sinee haa ta'u aragalfeen sinee haa ta'u Yesus ajajeera Yesus ajajeera maqaa Yesus Kristoosin kumni hamaan kamiyyuu kan dhaame haa ta'u jireenya keessan irraa kan dhaame haa ta'u mana keessan irraa kan dhaame haa ta'u sammuu keessan irraa kan dhaame haa ta'u Yesuusin kan dhaame haa ta'u ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa isinin jechuun barbaada.